Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee jirtu bakka jirteetti nageenyi rabbii sinfaanaa jiraatu waan nagaa kutii galata rabbii baga jiraattanii akkasumas warroonni na iyyaaffattanii warroonni na barbaadanii warroonni naaf yaadaa jirtanii hedduu tokko galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo jaarsi koo sayyuu kooti dawwaleen ture jechuudha. Jaarsoliidhaanitu manatti galan jechuudha. Hunda isaanii mana aariyee amma abbaatti amma obboleessaati jechuudha. Hunda isaaniitiini sababii kooti jechuudha isaan lolee dheengadda isinitti meen ture. Akkuma galeen jechuudha nagaa utuu isaan hin gaafatin nagaa rabaa utuu isaan hin gaafatin nama waggaa dheeraa ture Finfinnee keessa ture galeedha jechuudha. Utuu nagaa rabaa isaan hin gaafatin maatii isaanii isaan hin gaafatin maatii isaatiitiin kaleessa eessa jirtu fayyaa jirtu nagaa jirtu nama dawwalee hin gaafatanitu sababii ollaan itti meedhaa fi gale jechuudha. Galee mana isaanii warra qe'ee warra maatii warra bakka biyyaan gandaan naannoon itti kolfu godhee jechuudha. Uummanni akka itti kolfu godhee jechuudha. Mana gadariyee sababii kootti maaliif akka isheen galte natti himtanii utuu isin eessa jirtanii addanaa buna cirattee deebitee isin anaaf maal kootii isin anaaf diinaa isin anaaf ormaa nuun jedhe jettee jaarsummaa meeqaanii walitti araaramnee nu galchan jettee jaarsoliin ollaan biyyaa kan beektu ture jaarsolii ollaa warri jiru jechuudha namuma naannoo jechuudha. Kanattitu nu galchanii maal jedhaa itti na araarsaa jedhedhan itti na araarsaa walitti na deebisaa ergiisni wajjin walii galtee qabaatte ergiisni wajjin tokko taatee jiraatte anaa wajjinis haa jiraattuuti itti na araarsaa akka walitti deebinu godhaa isin maalifitu akka nuti adda adda deemnu yookaan immoo akka nuti walii wajjin hin jiraannee maaliif gootu jedhanii jaarsolii warra gaafasii maatii manatti galche jechuudha. Baay'ee sodaatu ilmaan gafaa waan ta'eef baay'ee tokko sodaatu bakka sababii isa sodaataniif iyyuu akkan galee itti mudidanii jechuudha. Maaf anaan na jaallatu baay'ee tokko na kabaju bakka namni isaan amaatii koos yoo ta'e ijoollee isaa yootan koos yoo ta'e obbolaa abbaa manaa kootiis yoo ta'e lamatu jira jechuudha. Obbolaa isaaniirraa adda baasanii na laalanii hin beekani dhugaa dubbachuu fi obbolaa isaaniirraa adda na baasanii laalanii hin beekani obbolaa warri durbaa sunis akka obboleettiitti na laalu malee akka sayyuu yookaan immoo akkan bakkeerraa horma ta'ee itti dhufu hormamti reefa wal fuudha horma ta'ee itti dhufutti na laalanii hin beekani jechuudha. Guyyaama gaafan jalqaba daqee kaasee jechuudha. Baay'ee tokko na jaallatu baay'ee tokko na kabaju jechuudha. Anis hojii mana keessaa ta'ee isalaa ta'ee akkuma manaa hojjedhutti akkuma manaa haati kee na barsiiftetti hojjedhaa jechuudha. Sanii fi sirriitti isaanii wajjin walii galee kunoo inni immoo sababii nu irratti wal dhabne sababii irratti wal lollee yeroo hundumaayyuu isinitti himaa isinitti naasaa jechuudha. Lubbuu ofii wanti caalu hin jiru. Amantii jechuun lubbuu keessan amantii kiristaanaas qabaadhaa amantii musliimaas qabaadhaa abbaan waanuma itti amane sana kabajaa jechuudha. Waanuma itti amane sanatu jaallatallee kabajaa jechuudha. Kanaaf amantii keessan jechuun lubbuu keessan jechuudha. Amantii ofiin jechuun lubbuu ofii jechuudha jechuudha. Kanaaf iyyuu ani yoomiyyuu taanaan lubbuu koo du'ee bada malee amantii koo hin jijjiirradhu jechuudha. Amantii sana jibbee osoo hin taane maatii isaa wajjin iyyuu jiraachaa jira. Maatii koo keessaas darbee kan amantii kiristaanaa qabu hin jira. Kan amantii pheenxee ta'ee jiru hin jira. Kan amantii ortodoksii ta'ee jirus hin jira jechuudha. Amantii sana jibbee osoo hin taane amantiin lubbuu ofiiti. Amantiin nafsee ofiitii jechuudha. Kanaaf amantii kiyya kabajadhee innis amantii isaa kabajatee yoo jiraate lamman keenya amantii keenya walii kabajnee ergi wal dhaga'uun nutti ulfaate ergi wal hubachuun waliif galuun cimee amantii garaagaraa qabannee osoo hin teenye ta'e hin teenye turre. Inni immoo kana ishin jedhu. Innis amantii isaa mararsiifate. Anis amantii koo mararsiifadhe. Kana keessatti gamaana jedha. Kana manna adda adda deemuu qabna mitiire. Kanaaf jechuudha inni immoo itti na araarsaa jedhedhanii hin soba. Sobeetu malaanii waan sagalee isaa fidii hammatu isin dhageessise dhugaa rabbii hiqqettanii boossuu jechuudha. Sagalee inni na doorsisaa ture jechuudha. Yeroon biyya laa jiru eessumaan galtaa eessatti galtaa eessa jiraattaa bakka kam keessaa jedhee yeroo ittiin natti dhaadachaa ture waasaap irratti waraabbadhee qabaa jechuudha. Obboleettii koo dhageessisennaan hin galtu naan jettee galuu koo namni obbolaan koo hundi isaaniiyyuu namni galuu koo barbaade hin jiru. Arrabbumatti of gateetan galee malee jechuudha. Kanaafiyyuu jennaanii amma fakkeenyaaf
ammatuun gara isaatti deebi'a jedhe keessa koonnan fudhatu. Innis yoo gara isaatti hin deebi'a jedhe keessa isaas hin fudhatu. Lachuu keenya iyyuu keessi keenya garagara ta'ee jechuudha. Yaada keenya garagara ta'ee jechuudha. Inni jalqaba gaafa na fuudhe na goyoomse na fuudhe jechuudha. Abbaa haadha kiyya biraa gaafa ni kaa godhatee na fuudhe isaan goyoomse anallee goyoomseetu harka kiyya na galfachuuf jedheetu na goyoomse gara amantii sanaatti deebi'ee shaadaa qabateetu na fuudhee jechuudha. Booddee immoo deebi'ee galagalee jechuudha. Kanaafuu jennaan ammatuus hin ta'e amma fakkeenyaaf ijoolleen kiristaanaa ammatuume dirqiidhaan namni humnaan otuu keessan isin hin fudhatin kottu gara amantii musliimaatti deebi'e jedhee hin deebitan. Ijoolleen musliimaas kottu gara amantii kiristaanaa dhaqee jedhanii yoo keessan lapheen keessan isin hin fudhatin deebi'uu hin dandeessanii jechuudha. Keessa keessantu murteessaadha. Kanaafiyyuu keessa kiyya namni beekuu hin danda'u. Anatoof beeka waan ta'eef isin toof beeka waan ta'eef otuma isin ta'a ta'eeyyuu jechuudha. Kanaafuu jennaani hundaafuu du'aa naa godha. Rabbi narraa deebisu akka inni hin arganne akka hojii koorraallee olii gadi hin jenne bakka biyya gidduu deddeemuu fedha. Gidduu deddeemee hojii koo hordofuun qabaa. Wanta hojjetamaa jiru hordofuun qabaa. Kanaafi rabbiin du'aa naa godha isiniin jechuun barbaada. Namoonni akka koo rakkattanii jirtanis koomentii jalatti naa barreessitaniitu keessaan illee dhuftanii na dubbistanii jirtu hedduu tokko galatooma ulfaadha isiniin jechuun barbaada. Rakkoo hunduma keenya qaba. Dhugaa rabbii amantii marratti wal dhaboo osoo hin taane mucaan tokko amantii keenyaan amantiidhaan tokko jette. Anaaf inni amantiidhaan tokko garuu walii galuu hin dandeenye. Wal caqaccannaa, wal lollaa. Ani biyya ormaa jira. Inni immoo biyya keessa jira. Wal lollaa jettee namni bakka waan irratti wal lolu hin dhabu jechuudha. Waanuma irratti sababa godhatee wal lolu waanuma irratti gargar diigamu yookaan gaa'elli isaa yookaan bultii isaa gargar diigamu hin dhabamu jechuudha. Kana keessatti immoo kan nama gargaaru rabbi tokkicha qofaa uumaa keessan qofaa yoo waaqa keessan kadhattanii yoo rabbii keessan kadhattanii wanti hundumtuu wal isinii qixxaataa jechuudha. Malee ijoollee baay'een kasasii naan jettanii an dhaabbadhee mana murtiitti deddeebi'uu ciqicciki kana jibbe malee otuun kasase yookaan otuun hiisise immoo nan danda'a. Kana hundaa gochuuf immoo ammatuun maatii isaa wajjin wal dhabiinsa qabaadhee maatii isaa wajjin walii galtee hin qabaanne nan godhan ture. Garuu immoo maatii isaa wajjin walii galtee hin qaba yoon hamaa kana irratti yaade yoon badii kana irratti yaade na komatu. Bakka waan isaan naan jedhan iyyuu hin beeku numun sodaadha dhugaa rabbii. Kanaaf ani dhimma ittiin qabu noormaalii achi fayyaa isaa jiraatu yoo deebi'e gara kootti deebi'u inni gara keetti deebi'u naan jedhan isaaniyyuu gara keetti deebi'u yoo deebi'e amantiin tokkuma rakkoo maalii qabaa naan jedhani maatiinsaa. Bakka ijoollee armee mafasaasaa malee warra dhiiraa waan akkasii obbolaansaa waan akkasiiyyuu hin dubbatanii jechuudha. Kanadha rakkoon jiru malee rakkoo biraa hin qabu. Kanaaf immoo rabbii koo kadhadhee numan jiraadha jechuudha. Kaleessas dheengaddas kan na jiraachise rabbiidha. Har'as immoo kan na jiraachisu rabbiidha. Kanaaf jennaan garuma rabbiitti of gatee jiraadha jechuudha. Nafseen ofii lama miti. Lubbuun tokkuma. Har'as ta'u, boris ta'u, gara fuula duraa ta'us, amma daqiiqaa ammaa ta'us du'an oolu jechuudha. Kan ittiin na ajjeesu immoo rabbitu beeka. Waan ittiin na ajjeesu yookaan dhukkubsadheen du'a ta'a. Yookaan balaa wayiitu immoo na qaqqabee du'a ta'a. Yookaan utuma nama haasa'aa jiru iyyuu du'a ta'a. Kanaafiyyuu jechuudha lubbuu kiyyaa harka rabbiitti kennadhee jiraadha malee har'as ta'u boros ta'u du'an oolu jechuudha. Kanaafiyyuu gara rabbii kootti deebi'ee rabbii kootii wajjin haasa'u rabbii kootii wajjin jiraachuudha malee ciqicciki namaa lola namaa hin naqu jechuudha. Harmee koo fayyanaaf haa godhu mucaa koo immoo fayyanaaf haa godhu. Kanuma qofadha kan hin barbaadu jechuudha. Malee jireenya kanuma. Jireenya qophaa jiraachuu waa meeqa haasa'uu hin barbaadu jechuudha. Ciqiccikii isaa wajjin maaltu na rakkise mucaa koo dhufe miti mucaa koo wajjin hin jiraadha jechuudha. Gaafa barumsi isaa gahu immoo ammas barumsa isaatti deebisee barumsa isaa barataa jechuudha. Kanaaf jennaan wanti wal caqacannuu fi wanti wal lolluuf iyyuu hin jiru jechuudha. Yuutuubii korraa iyyaan oolu. Tuuktuukii koo keessa taa'ee waraabbachaan oolu. Kan hojiin yoon hojii dhabe jechuudha. Mana taa'aa oola. Hojiin qabu. Tiktookii ma keessa ciisee tiktookii koo waraabbachaa oola. Gaafan viidiyoo hojjechuu danda'u immoo dhufeen hojjedha. Gaafa kaan immoo viidiyoo meeshaa bibbitamu fa'aa deddeemee isin waraabuu hin danda'a. Bakka kanumaa jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka itti na argatu hin qabu. Ijoolleen si argaa hin babba'inii bakka keenya himanii naan jettanii bakka koo isinuma bebbeeka malee
namni beeku hin jiru badaa ijoollee tokko tokko beeka malee amma bakka hin jiru kana hundi keessan hin beektu hin beektan. Kanaafuu ani immoo nama tokkotti himoone as iddoo tokko Addis Ababa keessa Buraayyuu fa'aa jiraadhee as koon jiran jedhanan biyyaa jechuudha nama bakka hin jiru namni hin beeku. Biyyuma keessa maatiin kee bakka hin jiru hin beekan. Obboleessa koo isa dhufee gale bichaa beeka obboleessa koo tokko dhufee gale isa bichaa beeka isaan immoo nan himanii jechuudha. Naadhos kanaafuu jennaan ani biyya koon immoo homaa miti hundaafiyyuu jechuudha malee waa'ee na araarsii ittiin araarama ittiin deebi'a kun na bira hin jiru jechuudha. Kanaaf ijoolleen akka koo rakkachaa jirta illee jaarsaa wal lolaa jirta rabbiin isiniif haa laaffisu. Hunduma isaa rabbitti kennadhaa dhiisa. Waan humna keessanii ol ta'e rabbitti kennadhaa dhiisa. Kan namarraa buusu baa hundumaa rabbiidha. Warra amantii biraas immoo uumaa keessan kadhadhaa waaqa keessanii abbabbaan waanuma itti amanu yoo kadhate furmaata argata jechuudha. Akkasii viidiyoo baay'ee isinitti haasa'uu waan dhaggeeffataniif guddaa tokko galatooma. Baay baay.